waa'ee islaamummaatis waa'ee dubartiitis hunda isaanii haasawa bareedaa tokko irratti tolcheetan akka ajaa'ibaatitti kennaaf rakkoon qabu. Ilmi namaa kun beektaa yoo of eegde malee sooshaal miidiyaan kun bakkatti daangaa rabbii keetii irraa si baasa. Ajaa'ibatti keessafuu sooshaal miidiyaan nama badee bara amma fa'a wayyoo. Amma Wallaahi san biroo ajandaan dhabame jan bara ajandaan kiyyaa fi kee tokko walirra dhufeetu nuu gaafa san rabbi si dandamsiise malee sin dhiisani. Bu'aa ana biroo kutanii abuu mu'aazitti kutanii miti boo san biroo kutanii boo kun kute haalitti kutanii bara Oromoo tana jalaa namni nagee bahu hin jiru. Wallaahi Hamzaattis dabraniira. Hamzaa wanni jimmaa san gaashee Hamzaa. Ustaaz Hamzaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itillee niiraa tokko waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Teessanii quuftanii egaa teessan namni oguma dura dhufee salaamtaa gaafata. Teessanii quuftanii salaamtaa nama gaafachuun maal? Mana ol seentanii quuftanii. Waan darbe bira taraa jedha amma du'aayinuu godha ustaaz. Kan darbe. Arra ustaaz ibsaa du'aa isinii godha dhaggeeffadha. Rabbiin jaarsa afur isinii haa kennu. Rabbiin jaarsa. Warri koomentiidha please dhiifama ta'an nama hin namatina wallaahi atiin barreeffama maqaa nama dhoytu foon namaatillee nama nyaattee jirta dhagi fooziyaa obsine yoo ibsaan mana banatee ibsaan osoo waayuu murtee jiru ati dhuftee achitti Muhammad bayaan jehettes na hamattee jehertaa bakka tanatti isin isiif hin godhu akkasuma yaa akhi rabbi sodaadha walaa yaktub ba'dukum ba'da ayuhibbu an ya'kula أحدكم لحم أخيه فكرهتموه ميتا ربنا كان جاب فون بلوس خيسني نياتو نفدا تكون كيسن أكما ربين جوي جيسن نما تقول لي مكانا ما بريسنا جلت نما هي نما تنا أما شيء ما شاء الله نجان قرآن شيء كراته استغفار قوته بمنا شيء تبجيرو خنيته بجاسوته نجار فاجر اسم مكانا ما مالك مكارو تنفسبحان الله رب سويدار استغفار الدميسة سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله يا رب المرزق يا رب حلال متقبل ورقم أنت على جرد نانيني إني مرات والله يا أستاذ أكسي خنابات إسنو رابر دلار خيرك كنا خناب إيه أكسيتك مشكلاني موجوداني ركون كينيا والله لازم إبسا otoo ajandaan keessra deemee naan ajanda ibsaa jechuu jaalata uummanni keenya otoo ergamaa rabbii irratti salawaata buusiyatte itti jabaata. Garuu maqaa ibsaa waamuudhaaf immoo ittuu yaani kafiifa ta'aaf si galee. Subhaanallah. Mee hamma sana salawaata buusanii maal ta'a? Wallaahi rabbiin nu qajeelchu nu hundaafuu. Eshi mee uummata kana waa'ee harka hukumii wayii takka gaafannaa. Isa mee dhiifamaa wajjin gaggeessawwan ibaadaadhaa meeqa janii osoo ma gaafatanii wallaahi uummanni kun namaan deebisan ishii mee hanga isin oduudhaaf deemtan mee gaggeessawwan ibaadaadhaa mee jalatti nu barreessaa gaggeessawwan ibaadaadhaa meeqa mee dhugaa rabbi wallaahi mee gaggeessawwan ibaadaadhaa beektan as jalatti nu barreessaa. Fiifuu gosa ibaadaatu hin beekne tun tawaa'ee toohidni ta'eetaa hin beekne tun yaa akhi toohida baradhu gaggeessawwan ibaadaa deemii baradhu. Hamma waa'ee namaa gartee barattu hamma waa odeeffattu hamma gartee waa lallaaqattu yaa akhi tanaaf inshallah hunda keenya rabbi khayri nu haa laaffisu khayri rabbi nu haa laaffisu ibsaa kanallee gosoota ibaadaa sarratti salawaata buusadha Komintii sana dubbisee ani ta'e. gosoota ibaadaa keessatti sarratti salawaata buusadha immaa jaran. والله رب أدى سرا كيتان سلواتا والله دا قادر كيس دربيت لا تكون يمو وسوون عبادات يبي سجنان سلواتا النبي رتبو سراجا سلوات بسرت بوسا جنين سيخة تبنيا سلامة بالرسال أستاذة قافين قف أما فكينيف jannanni jaartidhaa yoo dhugaan jiraate miila jaarsaa jalaanii miti. Anama jaartin tiyyatuun rabbiin fageenya nu baase adda jechuudha. Soduma ishiitiif malee fuudhu numan fadha.
أما إيشين تون أما ما جنة خم ناس انتري أما أنت نفيس حلاق فرق عشتنا حلاق ميتا وتراو أنا خا جروس أمبري دبين تون أكمل تلالت jaartii ta'e irratti fuudhamu. dhugumatti yoo dhugaan nama na jaalatu taate natti fuudhuu danda'u qabdi dhugaan yoo jannata sammii lafii jalaan barbaadu taate narraa na laakamin ijaarsa kiyyaati an oobsuun danda'ati fuudhi agasu naan ja'uu danda'u qabdi moo fuudha na kuttee halaa kana kaa'uu qabdi. Maal ati duraan maal taate haala kamteet jaartiin ishiin hin jirtu kam taate haala kamte. Ustaaza ishiin biyya biraa jirti. Bakka biraa jirtu adeeroo inni obsita gaafa deemte itti rayita fiizaa maratteeti. Yeroodhaaf hin dandamtu yeroo takka haga amata lamaa takka waan murtaa'e takka bara. Tasi bira jirtuuti yeroodhaaf dandama. Asimaa fuudhutti irra dandama amma achi dhaquu sanirra ishii wal argurra. Ati durumaanuu jaalala ishiidhaaf hin qabdu. Akkammee. Akkanumatti gaa. Ustaaza murtee akkanaa akkani taasise ammaan tana dubbii adda baasee. Wallaa jaalala ishiif hin qabdu. Osoo jaalala ishiif qabaattu taate akkanan jette turte irraan fagoo jiraadhaa qabuu hin danda'u yeroodhaa fi jejjiyata ta'e maal gootaa irratti fuute maal gootaa fuute duraan. Way adda baana jee adda beesi. Rabbi maal durbaasi. Inni haa walii hiitanii moo? Ni haa walirraa qabnasi qaamaa waliin. Dubaree dalagaa adda isin baase moo bashannanaan guguma kana qofa na deebise? Dalagaa adda nu baase. Hay dubaree ati namni dalagaadhaaf deemu yeroo kam fedhii yaadataati. Dalagaan tun dingata asiinatti tolteetiin asiin waraqaan gubatteef duba deebi'uu hin danda'u haga amata sadiitti jechuudha. Antun jaalalaan jaamtu dhiifama na har'aa ta'e tun jaalala kijibaa jaamti malee erga siif haati mana keetii dalagaadhaaf adda baatan booda akkamitti haadha mana keetiitti irratti fuudha jette jaalala ishiin qabdu wallaa dhugaa rabbi. Baraan irratti hin fuudhaa miti har'a. Yoo dhugumaan jannanni jaartidhaa miila jaarsaa jalaan ta'u ta'e an halaakamaa jira laaq jedhanii beekti mucaan halaakamini. Duraan maaltu jannanni miila jaarsaa jalaan jira jee. Haadha abbaa jalaan jira janii seeta. Haasawaa sirreeffadhoo dura. Hagaree bu'ee naan jettee tana qabaan jirtu ati amma dhageessa. Lakkee jenne lakkee dhaggee laala amman argeenu hadiisa saniin barbaadu tura hadiisa miila jaarsaa jalaan barbaadan jiru yeroo dhalaanoo jaarsinis jaartii jalaan hin barbaaddatu tan jira hundaa rabbi wal qixatti nu gade waan ta'eef kan hin dhagee hadiisa haadha fi abbaa jalaan dhagee. Duba jaartiin haga haqa jaarsaa fi raayituutu jannatan seentuu hin dhageenye. Haqa jaarsaa kunuunsaa jirti. Fedhii teessi guutaa jirti. Beela si baasaa jirti. Akkati yaaddu akkati dhalaa biraa irratti ilaalle si eegaa jirti. Kanaa ol akkam goota? Akkamitti achi teessee fedhiitii na guuttee na eegaa jirti namni biyya halaalaa jiru ustaas. Durumaanu ati ishii maaliif baafta duraan? Maaliif biraa deemta? Hojiidhaaf biraa deemtani? Kanaafuu erga hojiidhaaf biraa deemte itti deebi'uu qabda gaa. Hojii sana achitti dhaabdee yoo fedhiisitti jiraatan. Bakka san maaliif itti himin jenne bakka afurii sun maaliif fayyadamtire? Maaliif rabbiin haga afuritti nuufi laaffisee? Illaa rabbiin yoo biraa fagaattan fuudhaa jette. Yoo biraa fagaattanii mitire ati amma mi'aan waan biraa dalagurra fuudhu wayyamoo? Haraama dalagu wayya ustaaz.
إبسا والله أستاذ محمد تون جاللا هذا من خيتي خيتي تتقبض من جامت والله وقارب أستاذ عليكم محمد ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قاعد ينفت أني مال قولي ونت تنسجر خين. gaafiidhuma kee sirreessuufiin barbaadee ture ibsaa. أوكي سر رسف. Yaa akka siraan anillee barsanuma barbaade beektaa warri ajaddaa meediyaa kuni haasawa obboleessa keenyaatii fi akkasuma Ustaaz Muhammad xiqqishuu irraa muranii hindiwiitu godhanii garamiin gama haadhaaf abbaatiin jannataan seenanii akkasuma garamiin dubartiin gara abbaa warraatiin jannata seenuu dandeessi. Sana haaluma sinnatiin osoo ibsanii fixasna jira jedhee yaada. Karabbaa Warra warra argitanii fitnaan as keessa jira waan ta'eef. karabbaa warra afuritti fuudhuun jannata seenti. Yoo waan fi feete obboleeyyan maraa yoo feete kun dubbii adii lafa jirtu beekaaf sheekoteen isin dho'isiti malee. Yoo jaarsa keetitti quudhitee afuritti fuute jannata akka jaaban seenta akka fadhii jaarsa keetti guuttee jirta. dhiifamaa wajjila ila maal isaa Dubartiin takka ibsa Oo rabbiin akka itti dubbate jaartii afur irratti yoo nafaqaa dandeessan nafaqaa hoggaa jennu jaartiin ta'e gabbaatee dalagaa hin dalaydu dhaggeeffadhu. okay. Hunda isaanittuu nafaqaa goota. Yoo ta duraa sanirratti nafaqaa sirritti waan ishiin barbaaddu, waan ishiin jaalattu, waan ishiin akka ishiin hin yaaddu, akka ishiin laal gaabar masruufumaa hin gaafanne waa hunda xop itti gooteeti miskiinummaa irraa achi baaftee jaartii tante hiyyummaa irraa achi baaftee xop makiinaa takka keessa haa deemtu fataa zanaa maashaallah qabeenyi gahaan asirraa achitti gaammas tabiraa takka fiddaa tabiraa sanittis qabeenya xop maashaallah inimaa yoo feete eegigesi humnas qabaatta qaamas qabaatta hay tatuun ofiifuu mana firaasirraa kabaltu ati tagartee gabbaatee waan naggaddu tanarratti hoggaan hin fuudha jettu. Yaa akhi bakka tanatti rabbiin soodaan nu gaatunu rabbiin akkas hin jenne wa'in khiftum jebar. Ofee rabbiinu amala fee ni beeka yoo waan ta'eef nafaqaa danda'u eeganaa humna qabaatu eeganaa jara isaan lamaan jidduutti walqixxummaa yaaduu danda'u. Inuu namni guyyaa qiyaamaa cinaacha jallaa kaafamu nama. Warra jaartii lama qabu jaartii lamaan san keessa haqaan hin laalle taggartee guyyuu taanuma jalatti guyyuu taanumaaf gartee taan ol qabee taan gadi qabu cinaacha jallaa ta'ee kaafama jedhan guyyaa qiyaamaa nabiin salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Sallallahu alaihi wasallam. Maal ta'u naannoo guyyaa qiyaamatti nu sodaachifte malee sila amma namni gariin ittuun himu bakka osoo itti himne fuuna ustaaza fitnaan tolu. Wayi waan biraa qabdi amma sun odashiin quban qabaatin jechuun. Namni amma anu nama nan beeku haa ega inni ilmoo fa'aa argatanii fa'aa dhageessi jaartin. Assalaama laal dhiifama wajjin salaamu alaikum jaase dhiifama laal amma laali alhamdulillah dhaggeeffadhu gaa ibsaa ilaa dhaggeeffadhu alhamdulillah fuudhoo gaajjanii amma irra hedduun keenya wallaahi kanama fuudhee yookaan akka waan qishnaallee itti godhu sin jira. Fuudhoo gojani kabaja wallahi ni khaan waan rabbiin irbuu ambiyoota naqee ambiyoota hunda naqee rabbiin subhaanahu wa ta'ala eegana itti gaafatamummaa rabbiin sitti kenna jechuudha. Kanaaf ni khaan kun kalaama rabbiitiin hidhama eegasi shari'aadha eegasi karaa nabiyyootaati eegamee kabajamee jaartii tante amma sanbira kutee الزوجة خانت زوجها الزوج جارسا جنتي في جارتي غني جانيتي تجرا سوشيال ميديا خننر اكمتو خنانجتو تاي جارسا هذا مناقبو اسي اتش ديمو اسون هذا من ساقبو تبراتي وجهها سوا تبراتي وجنغرتي دبدا اشير ربي جته هنقام فتو نمن خن اسو جارتي دقبا جتو osoo beeytuuti si wajji haasawwitu fa subhaanallah waan akkanaa kanaa teetiitu bultii walii diigee bultii walii akka malee walirraa goodhe jechuudha. Lammata jaartilleen osoo jaarsa qabduuti osoo jaarsa abbaa manaa qabduuti kabiraatti wajjin haasawwitu inni sun bara kana akkasiif akkasi yaa akhi wallaahi
waan irra fitnaa sodaatamu keessa waan akkanaa kanaaf tokko kanaaf bultii teessan jabeeffadha. Bultii duraa caaltu hin jirtu wallaahi summa wallaahi. Bultii duraa caaltu hin jirtu. Yaa ustaaza akkas amma wanni rakkoo natti ta'e maali beektaa ustaaza? Uummata qofa addanaa baase nama waan biraa takka saraan barbaadu. An amma jaartiin qabanii beektaa ilmoon qaba. Jaartitti irrattis fuudhuus karooras hin qabuun. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Jaartiin ta'e obsituudha. Obsitu mati kana achaafu obsee danda'uun qaba amara. Garuu miyyoon takka fina jeesaatti halkanii guyyaa boochi haada fudhattee boochi of ajjeesuu dhiisii haa uffanni niftu ati hogguma duraatu ati maaliif gaddeemta tifteetuma bultii tante har'a haadha mana kiyyaatti wajjin dalagaan teenyas kana maashaallah ilmoon guddatee quraana qaree ati hangam takka ibaadaa hangam takka gos ati hogguma akkam bilbila kanaaf hanka kanaaf olillaayit hogguma akkam bilbila adii tante nama deebifta ati tifteetuma dalagaan ta'e qabeenya ati qabdu hangam takka jaartiin ta'e kanuma waa'ee kanarratti akkamitti ilmaan kana diin barsiifannee bakka guddaa gahuu dandeenya akkamitti abbootii qabeenyaa ta'uu dandeenya akkamitti ilmaan nuti dhallee biraa deemnu kun akka miskiin dhaabbata baasaa akka harka namaa jala harkan qabanne jettanii kana kunuunfatu qabdan ga'isin narraa yoon baaftesi usteetuma waan jaartitti yaanan godhu jiru karoora jaartitti yaa waliin natti haasa'u